hora Finfinnee forar sadii bara 2021 singee oduu idilee isinitti amsraa sabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin qophii ayyaana irreechaatiif taasifamu hordofee manneen uffata aadaa Oromiyaa keessatti cufamaa fi saamsamaa jiru. Guyyaa kaleessaa fulbaana 29 bara 2021 magaalaa Adaamaatti kan argamu manneen uffata aadaa bilisummaa abbaan qabeenyummaa isaa iyyuu bilisummaa Huseen ta'e humnoota tika murna biltsiginnaatiin saamsamuun himame. Abbaan hayyuu bilisummaa obbo Huseenii fi obboleessa isii dabalatee maamiltoonni biroo lama mana uffataa san keessa turan hidhamanii jiru. Gabaasa kana Muhammad Fantaaleetoo qindeesse. Guyyaa kaleessaa fulbaana 29 bara 2021 magaalaa Adaamaatti kan argamu manni uffata aadaa bilisummaa hayyuu Huseen humnoota murna biltsiginnaatiin saamsamuun himame. Qaamonni biltsiginnaa poolisii Oromiyaa wajjin ta'uun abbaa bilisummaa Huseen Haji Aliyyi obboleessa isii Abdurrazaaq Huseen maamila manichaa Oromiyaa Amaan jedhamuu fi nama maqaan isaa hin eeramin tokkoon qabanii hidhanii akka jiran miseensonni maatii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Humnoonni tikaa kunneen guyyaa kaleessaa fulbaana 29 bara 2021 ganama sa'aatii 5tti dhufuun maatii bilisummaa maqaan isaanii eeramee fi maamiltoota naannichatti argaman qabanii manicha immoo saamsanii deemutu ifoome. Hanga ammaatti sababa maaliitiif akka tarkaanfiin kun fudhatame wanni beekame hin jiru jedhu maatiin. Hidhamtoota kanneen keessaa abbaan Oromiyaa Amaan fulbaana 29 bara 2021 halkan keessa lubbuun kan darbite yoo ta'u ilmi isaanii Oromiyaan akka boo'ichaa fi awwaalcha abbaa isaa irratti hin hirmaanne poolisaan uggurameera. Namoonni poolisaan qabaman kunneen wayitii amma waajjira poolisii Adaamaa ganda 18tti hidhamanii akka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qulqulleeffateera. Mana kana saamsuun irra hin turre namoonni hidhamanis badii malee hidhaman kan jedhan miseensonni maatii OMN dubbise kun salphumatti jibba Oromoo fi uffata aadaa sabichaaf qaban kan mirkaneessudha malee yakka raawwatame homtuu kan hin jirre ta'uu himan. Manni uffata aadaa bilisummaa Adaamaa naannoo BM Cafe fuulduratti argama. Oromiyaa keessatti mana uffata aadaa kana dabalatee manneen uffata aadaa biroo hedduun sakattaa fi saamsaa kan jiran yoo ta'u kun akka uummanni irreecha irratti baay'inaan hin hirmaanne ugguruuf agarsiiftuu shira biltsiginnaa ta'uu namoonni hedduun marsaalee hawaasummaa irratti ibsachaa jiru. Irreechi dirree kakuu qabsoon Oromoo itti haaromfamuudha jedhan qeerroon godinaalee Oromiyaa adda addaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise. Feestivaala miidhagaa fi sabboonummaa Oromoo kan sabaa fi sablammoota dabalatee uummanni Oromoo kallattii afraniin irratti hirmaatu kana daawwachuuf addunyaan ija ishee gara hora Finfinnee fi hora Harsadiitti deebifattee hawwiin eegaati jirti. Sanbannii fi dilbanni fuuldura keenya jiru guyyaa ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii wal duraa duubaan itti kabajamuufiin simboon sabboonummaa Oromoo ol ka'ee itti mul'atudha jedhamuun hawwiin eegamaati jira. Guutuun gabaasa kana akka itti aanutti dhiyaata. Ofeegi yaratu le ambodufe yadilashi ofeegi yaratu le yadilashi toto kaswa ofe tasabbara toto anta tasabbara muta yadilashi Irreechi irree fi mallattoo sabboonummaa Oromoo guyyaa galataa waaqaatiin guyyaa uummanni Oromoo malkaa fi tulluu irratti bahuun araaram dhiifamam hawwii milkii gaarii nageenyaa fi tokkummaa itti labsuudha. Uummanni Oromoo uummata aadaa duudhaa seenaa fi oltee bultee miidhagaa fi gabbataa qabudha. Aadaa fi falaasamni sabichaa qaroominaa fi beekumsa lakkaa'amee hin dhumne qabaachuu isaa qorattoonni seenaa kitaabolee garaagaraa irratti ragaa bahaniiti jiru. Jiruu fi jireenyi falaasamni duudhaa fi safuun qaroominnii fi guddinni Oromoo hundi maddi isaa sirna gadaati jedhamee amanama. Falaasamaa fi iccitiin qaroominna Oromoo sirna gadaati jechuun beektota seenaatiin ibsamaati ture. Sirni gadaa sirna bulchiinsa siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa fi sirna Oromoon madaallii uumaa fi uumamaa tikfatee ittiin jiraatu wayita ta'uun wabii nageenya bu'uura dimokiraasii fi tokkummaa sabichaatiin. Hayyoonni seenaa waa'ee Oromoo yoo ibsan Oromoon gadaan qajeelam, gadaan waaqaan qajeelam, waaqni uumama maraaf heeraa fi seera qabam. Oromoonis heeraa fi seera uumaa
uumamaa eegee wal bulcha jechuun ibsu. Irreechi ammoo sirna galateeffannaa Oromoon waaqa isaa araaramaa fi dhiifama itti gaafatuuf waaqaaf galata itti galchuudha. Qaroominaa fi beekumsa Oromoon addunyaaf gumaache keessaa irreechi isa tokko. Feestivaalii miidhaginaa fi sabboonummaa Oromoon kan sabaa fi sablammoota dabalatee uummanni Oromoo kallattii afraniin irratti hirmaatu. Kana daawwachuuf addunyaan ija ishee gara hora Finfinnee hora Harsadiitti deebifattee hawwiin eegaatee jirti. Sanbannii fi dilbanni fuuldura keenya jiru guyyaa ayyaanni irreechaa hora Finfinnee fi Harsadii wal duraa duubaan itti kabajamuuf simboon sabboonummaa Oromoo ol ka'ee itti mul'atu jedhamuun hawwiin eegamaatii jira. Irreechi ayyaana mallattoo sabboonummaa fi Oromummaa kan sabni Oromoo gaanfa Afrikaa keessatti waggaan yeroo lama kabajuudha. Ayyaana irreechaa keessan duudhaa, safuu, aadaa, miidhagina, jaalalaa fi Oromommatu calaqqisa. Kabajni ayyaana irreechaa uummanni Oromoo bacaqii gannaa irraa gara booqa birraa nagaan ga'uu isaatiin haala miidhagaa fi qalbii uummata addunyaa hawwatuun kabajuudha. Ayyaanni saba guddaa gaanfa Afrikaa bara 2021 fulbaana 22 hora Finfinneettiin fulbaana 23 ammoo hora Harsadeettiin uummata Oromoo kallattii afran irraa hirmaachisuun akka kabajamutu eegama. Uummanni Oromoo golaa fi golee Oromiyaa hunda irraan sirna galateeffannaa waaqaa mallattoo tokkummaa fi Oromummaa kana irratti hirmaatuuf qophaa'u irratti argama. Qophiin irreecha kabajuu kutaalee Oromiyaa hunda keessatti bifa ho'aan taasifamaa kan jiru yoo ta'u warraaqsi uffata aadaa Oromoo bifa miidhagaan mul'ataatii jira. Haa ta'u malee sirni aangoo irra jiru ayyaana sirna galateeffannaa uumaa fi mallattoo Oromummaa kana ogguruuf hojjechuu irratti argama. Dargaggoonni kabaja ayyaana irreechaatiif gara Finfinnee imalan daandii irratti humnoota tikaatiin reebamaatii jiru. Manneen uffata aadaa qopheessuun simboo ayyaana irreechaa ol fuudhan ammoo qaamolee tika sirna aangoo harkaa qabuutiin doorsifamuu hamma cufamutti gahaatii jiru. Milkaa'inni ayyaana kanaa gufachiisuun ammoo eenyummaa uummata Oromootti qoosuudha jechuun qooda fudhattoonni komii ibsataatii jiru. Qeerroon godinaalee Oromiyaa garaagaraa OMN itti dubbatanis irreechi dirree kakuun qabsoo itti haaromfamuuf bakka irreen Oromoo wal ta'uudha waan ta'eef danqaa fi gufuu diinni tokkummaa Oromoo balaaleffata qabu hundirra darbuun ayyaanicha irreeffachuuf qophoonee jirra jedhaniitii jiru. Rakkoon bu'uura siyaasaa Itoophiyaa ajjeefamuu weellisaa beekamaa Haacaaluu Hundeessaa fi waqtiin filannoo dabarfamuudha jechuun Human Rights Watch ifoomse. Raafama siyaasaa Itoophiyaa fi dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa irratti qorannoo gaggeessaa kan ture Human Rights Watch madda rakkoo Itoophiyaan ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa fi filannoon dheereffamuudha jedhe. Jaarmichi dureewwan biyyoota Afrikaa sirna hundeeffama mootummaa haaraa irratti argamuuf gara Itoophiyaa imalaa jiran waa'ee dhiittaa mirga namoomaa danqamuu deeggarsa namoomaa kallattiin akka dubbataniif yaamicha dhiyeesseetii jira. Ammas kutuun gabaasicha itti aanee dhiyaata. Raafama siyaasaa Itoophiyaa fi dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti qorannoo gaggeessaa kan ture Human Rights Watch madda rakkoo Itoophiyaa ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa fi filannoon dheereffamuudha jedhe. Jaarmichi dureewwan biyyoota Afrikaa sirna hundeeffama mootummaa haaraa irratti argamuuf gara Itoophiyaa imalaa jiran waa'ee dhiittaa mirga namoomaa danqamuu gargaarsa namoomaa kallattiin akka dubbataniif yaamicha dhiyeesseetii jira. Dhaabbata Human Rights Watchitti daayireektara gaanfa Afrikaa kan ta'an adde Leetiishiyaa Baadar goolama siyaasaaf dhiittaa mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti mudataa jiruuf falakaa'uuf ga'een gamtaa Afrikaa mootummaa Itoophiyaa fi hawaasa idil addunyaa cimuu qaba jechuun akeekkachiisaniitii jiru. Leetiishiyaa Baadar dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamuuf sababbiin ka'umsaa filannoo waqtii isaa irraa yeroo biraatti dabarfamuudha jechuun ibsaniitii jiru. Filannoon waqtii isaa irraa dabarfamuun komii siyaasaa uumuu bira darbeen waraanni Tigraay akka ka'u kan taasise wayita ta'u waadaan dirree siyaasaa bal'isuuf galames ni diigi jechuun ibsaniitii jiru. Haala namoomaa Tigraay keessaa irratti yaada kan kennan adde Leetiishiyaa Baadar mootummaan daandii deeggarsaa saaqe jedham garuu ammoo dhaabbileen gargaarsaa daandiin deeggarsaa uggurame jechuun himatu jedhan. Qorannoo taasisanii naannoo Tigraay keessatti deeggarsa namoomaa akka ugguramuuf sababa kan ta'e ibsaa baankii fi koominikeeshiniin jiraachuu dhabus akka ta'e eeraniitii jiru. Qorannoon keenya mootummaa Itoophiyaa fi michoonni isaa Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa raawwachuu ibsa kan jedhan dureen jaarmiyaa Human Rights Watch yakki gudeeddii fi misoomaawwan bu'uuraa barbadeessuun baay'inaan raawwatamee jira jechuun ibsaniitii jiru. Qorannoo waggaa tokko keessatti dhaabbatichi adeemsiseen dhibdeen siyaasaa Tigraay qofa osoo hin taane naannolee akka Oromiyaa, Amaaraa, Benishaangul Gumuz, Affaarii fi Somaalee keessas akka jiru ibsaniitii jiru. Rakkoon bu'uura siyaasaa Itoophiyaa ajjeefamuu weellisaa beekamaa Haacaaluu Hundeessaa fi waqtiin filannoo dabarfamuudha jechuun himaa Human Rights Watch.
qorannoon keenya waan filannoo dura waggaa tokko ture ilaale kan jedhan hooggantuun jaarmiichaa ibsa karaa zuumiitiin kennaniin rakkoon kana irraa ka'e ajjechaa Haacaaluu isa booda hiriiraa fi hidhatu itti fufeem hidhaan qondaalota siyaasaa dirree siyaasaa biyyattii gooleem wayita filannoon ga'u paartiileen Oromoo gameeyyiin filannoo keessaa ba'uun ammoo haalicha daran hammeessee jedham. Hooggantoonni Afrikaa sirna hundeeffama mootummaa haaraa Itoophiyaa irratti argamuuf torbee dhufu gara Itoophiyaa imalan waa'ee dhiittaa mirga namoomaa fi rakkoo siyaasaa biyyattii dagatanii bira darbuu hin qaban kan jedhan aadde Leetiishiyaa Baadar kufaatii Itoophiyaa keessatti uumame kufaatii Afrikaatiin carraa kanaan dureewwan Afrikaa waa'ee dhiittaa mirga namoomaa gaafachuu qabu jedhaniiti jiru. Addatti gamtaan Afrikaa guyyaa kana fayyadamuun waa'ee dhiittaa mirga namoomaa lallabuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa akka daandii gargaarsaa saaquu fi akkaataa waraanni itti dhaabbachuu danda'u irratti dhiibbaa uumuu qaba jedhaniitis jiru. Oduu keenya biraatiin kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Baatee keessatti guyyaa kaleessaa hidhattoonni argamu biltsiginnaa fudhatan hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuun lubbuu nama tokko galaafatan jedhame. Hidhattoonni kunneen torbee darbee irraa jalqabee aanicha keessa qubachuun nageenya hawaasaa goolaatee jiru. Kana malees qabeenya hawaasaa saamuu itti fufanii jiraachuu hawaasni Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himaniitii jiru. Gabaasa dabalataa Faayizaa Eliyaas dubbisa. Godina addaa saba Oromoo Walloo Aanaa Baatee keessatti hidhattoonni ergama biltsiginnaa fudhachuun daangaa naannoo Affaariin qaxxaamuranii dhukaasa banuun gaagama lubbuu dhaqqabsiisaa jiru. Guyyaa kaleessaa fulbaana 29 bara 2021 Aanaa Baatee ganda Waayyoo Fallaanaa jaamuun beekamutti hidhattoonni kunneen daangaa cabsanii seenuun hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuun nama maqaan isaa Hussein Ahmad Muhammad jaamu ajjeesu jiraattoota garasii jidduu namni OMN dubbisee himee jira. Murni aangoo humnaan dhuunfatee harkaa qabu uummata Oromoo fi saboota biroo wal dhabsiisuuf tooftaa baafatee karaa kanaan galmaan gaachuuf gocha kana fakkaatu irratti raawwataa jira jechuun komatu Oromoonni Walloo. Dhuma torbee dabree irraa jalqabee hidhattoonni kunneen Aanaa Baatee keessa qubachuun hawaasni nagaan bahee akka hin galle dhorkaati jiru. Kana malees yeroo garagaraatti dhukaasa banuun namoota nagaa ajjeesuun hanga ammaatti itti fufuu wal qabatee jiraattonni yaaddoo qaban ibsatanii. Jiraattonni Aanaa Baatee naannoo daangaa Affaariin jiran bara bulchiinsa wayyaanee irraa jalqabee hanga ammaatti qaamni biyya bulchu harka lafa jalaatiin qe'ee isaanii irratti ajjeefamaa qabeenya isaanii jalaa saamaa akkasuma gubaa jiru. Rakkoo nageenyaa gama daangaa kanaan hawaasa mudachaa jiruuf qaamni dhimmi ilaallatu akkuma barate callisuuf filate lubbuu namoota nagaa akka dabartu godhee jiru Oromoonni Walloo. Kun tooftaa fi shira murni abbaa irree umrii aangoo isaa dheereffachuuf taasisaa jirudha jedhu. Torbaanota lamaan dabran keessa bifuma wal fakkaatu namni tokko hidhattoota kanneeniin ajjeefamuu ammoo isiniif gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Oduu keenya xumuraatiin ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti itti gaafatamaan dhimma gargaarsaa Maartin Griffiths Tigraay keessatti beelli cimoo akka hin oolle madda oduu Rooyitersitti himaniitii jiru. Konkolaattonni gargaarsa fe'anii Tigraayin seenan erga danqamanii ji'a 3 ta'uu isaa kan himan qondaalee dhaabbata mootummoota gamtoomanii beelichi namaan uumame waan ta'eef kan fala argachuu danda'us tarkaanfii mootummaan fudhatuun jedhaniitii jiru. Bakka namoonni 400,000 ol haala beelaa keessa jiran gargaarsi seenuu danda'e 110 qofa akka ta'e kan dubbatan itti gaafatamaan dhimma gargaarsaa kun konkolaattota gargaarsaa hedduun Tigraayin seenanii waan hin deebineef rakkoon konkolaataa akka jiru himaniitii jiru. Ji'a adoolessaatii kaasee boba'aan waan Tigraayin seenaa hin jirreef konkolaattonni sun waan ittiin deebi'an dhabanii taa'aa jiru jedhaniitii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fulbaana 16 ibsa baaseen konkolaattota gargaarsaa fe'anii Tigraayin seenan 466 keessaa 38 qofti akka deebi'an ibseetii ture. Dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa kaleessa toora Tiwiitara isaa irratti ibsa baaseen konkolaattonni 61 tibbana Tigraay keessaa bahanii jiru jedhe. Gabaasni kan himaa Umariin. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii oduun idilee har'aaf qabanne kana fakkaata. Ansaraa sabaa ture gama ogummaa kaameraa fi niitaraatiin kan nafaana ture Tuujee Muhammadin qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetworkii itti